Maloloda wera kabante mumucha. Jalalinka I love you very much. Asimale wala kabamukde wala kaba. Seven ibse jermalo. Ano baye si jalla. ለወጣቱ ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ስላደረክልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። Akkam tur doftoota kee bakka irratti nagee keessa naa qabu jechaadhas viidiyoo biraatti walitti deemee jira. Viidiyoo kana akka boorta akka gammaddaa viidiyoo guddaan sirra qaba. Namoonni chaanal kana afaan irratti yoo jiraatan subscribe gochuun nagatti nama mallattoo notification tuqaas jechuu barbaada. Yaadoo qabattan komentii barreessa. Viidiyoo jedhee gara torban lama oliif deemaa jira. Sanii fi maybe viidiyoon kun view dhabuu danda'a gara guyyaa 8 gara guyyaa 20tiif deemaa jira jechuudha. Sanii fi viidiyoo kana laayikii godhaan sinii jechuu barbaada. Viidiyoo keessanii sheerii godhaa komentii illee barreessa. Yaadoo qabattan sinii jechuu barbaada. Gara viidiyoo. Gara befinyaan itti fuudhee kun hundi tonkolii irratti fakkaata keessumattuu yeroo ba'aa makiinaa irraa buusanii spiidiidhaan walitti daddabarsu sana keessatti finyaan itti fuudheera. Maqaan sirrii Dooktara kabajamoo Artiist Alii Birraa eenyu? Aloodaa Maloloda wera kabante mumucha. Aloodaa wee yookiin gaaficha addan baafanne ta'a malee aloodaa wee maqaan sirriin Dooktara kabaja Alii Birraa. Garuu akkamiin aloodaa wee ta'uu illee hin danda'u cira. Aloodaa wee artistii nama dubaraa Alii Birraa artistii dhiiraa. Qalbiin isaa achirra jiru yookiin gaaffii sana hubataa hin jiru malee yooma wallaala maree maqama biraallee dhaa malee aloodaa jechuun irra jiraatu ture. Lolaa seerrakkina koondomaa simaaf jedheen obsee muka na godheedha yaadni keenya goskee gaafa dhibbuu gaafa rakkoo anaafati harka tokko kanaaf jedheen si qocola ani camnaan si tokkola utuu lafa taa'ee ati narra deemte baay'ee natti tola duunis ka'uunis jaalalu maaliidha biraaboor. Yondwe jalalinka yonke jalalinka I love you very much. Asimale wala kabamukde wala kaba. Jigayo mo waa jaalan isne jigayo baakee sambeetu kanaan dura nama tajaalattee ulfooftillee mucaa deessee mucaan see dura boqotee ture. Saniif mudannoo jaalala kana baay'ee qabdi keessumattuu sooshaal miidiyaa yeroo interview ta'a turte feesbuukii sooshaal miidiyaadhaan jaalala hedduu keessa nama wajjin dabarsaa turte. Ammas jaalalli biraan hafne kokkee qabee jira jechuudha. Jabeessee qabee niira. Lan akka callisteetiin ilaaltu fi miti. Anoo baay'een si jaalladha maaloo. Anoo baay'een siif qabamee jira maaloo. Si eegaan jira. Isa gaafa as keessatti jirtu sana isa gaafa as keessa seenteerta. Namu asitti hin seenu bakka kan kee qabachuu hin danda'u gaafa seen jeessa. Fakkeessuudha otoo hin taane kan dhugaatirraa itti kan ka'e ammallee si eegaan jira elan. Asuma keessa jirta yoomiyyoota. Timbatu sinjalladha maal naan jetta sinjalladha dhugaa jaalala dhugaan siif qaba an jaalala dhugaan siif qabu kana asirratti yoo helo siifin ibsee jira maaloo ano baay'ee si jaalladha naaf deebi hayyee galatoon gaafa biraan boo seenaa kun jijjiiramee Reencima akkas godhachuuni simbaatu jedhe laaqa simbaatu sitti qollofeera mana. Please intalli kun dhiistee deemte ta'uu neerumte ta'uu itti deebii gurbaa kana onneessaa fayyisii fi baay'ee siif miidhamee jira ergaasa dhaga'ee fi deebi'ii fi jaalallee kee kana. Ere dhiira akkas ta'uun immoo irra hin jiraatu dhugaa. Keessa beekaa jaalallee keessatti ibsatta keessumatti xiqqaa itti teessa malee achi baatee wayyoo kalee koo dudda koo. Sooftii kennaa fedhe shimeen.
dhugaa sochii namoota hamma kana keessaa kan gurbaa kana qofan namoota tola waasaan beekolee normal kan isaa kuni beekaa itti yaade ilaallatee matu paawuriidhaan jalqaba beekaa nama tola meebi የሆነ ጊዜ ያጫሉ በላይ ዘለቀ ቂልጡ ሲል ሰማሁት መድረክ ላይ ዘፈነው ሚሊኒየም ላይ ይመስለኛል ከሚሊኒየም በፊት ነው መስቀል አደባባይ ላይ የአድዋ ጊዜ እና በቃ እንደነገርኩ የአያቴን ስም የጠራ ሰው በሙሉ አይቀረኝም አነፍንፍ ሄጄ መረጃ ጠይቃለሁ ምንድነው ሐሳብ እውነተኛው ታሪክ አብረኛ ወጣ ብዬ ጠይቃለሁ እና በዛ ማከለ አጫሉን ፈልግ ያፈላልግ ያገኘው ታሪኩን አጫወትኩት የደረስኩበትን ነገር ነገርኩት እና ወልን ያዝና በቃ ይሄን መጽሐፍ አሳተሜ ወደ ስራ እንግባ አልኩት ለምን በላይ ዘለቀ ቂልጡ አልኩት ያው ሐረጉ ከዚህ ስለሚመዘዝ ነው አለኝ እሱም ማስረጃ የያዘ ጉዳይ ያለ እዚህ ውስጥ ብዬ ነገርኩት እና እንፈራረም ስለው አይሆንም አምናለሁ የ50 ሺህ ብር ቼክ ጽፎ ሰጠኝ አሁኑኑ ቀብድ ክፈል ብሎ ደስ አለኝ ሄጄ ከፈልኩኝ ታተመ በመሃል ወንድማችንን አጣ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቤቱ ህትመት ውስጥ እንዳለ ማመስገን አለብኝ ይሄን ሰው አርጎልኛል ከማንም በላይ ቀላል አይደለም ማስፈንጠሪያ ጉልበት ነው ይሆነኝ ስለኔ ጓደኝቶ ስላላማዬ አስፈንጥሮኛል ስለዚህ ማመስገን አለብኝ መጽሐፉ ላይ ምስጋና ብዬ ልክ ሌሎቹንም እንዳመሰገንኩት እሱ በህይወት ስለሌለ ስላጣ ነው ደግሞ ለብቻው ያንን አደረኩኝ ከዛ በኋላ ምርቃቱ እንዳልከው ተመረቀ ላንድ ሰው አማከርኩኝ ይሄን መጽሐፍ ገበያ ላይ እንዲያውልልኝ ማለት ነው ሲስተም ውስጥ ያለ ሰው ነው አሳታሚ ነው ይሸጣል 100 የሚሆን ሰጥቶት ከዛ ማታ ደወለልኝ ለአከፋፋዮችና እነዚህ አዙሮ ለሚሸጡ በትኖታል ከዛ ደወለልኝ ማታ ላይ አቤት ምናምን ስለው አንተ እንዴት ያጫሉን ስም ታነሳለህ አለኝ ምኑ ላይ መጽሐፉ ላይ ደነገጥኩኝ ምን ማለት ነው አልኩት ያንን ባቅኖሩ አልወስድም ነበር አለኝ ለምን አልኩት እንዴት ያጫሉን ስም ታነሳለህ እስቲ ምን ብለን የጻፍከው ነው ከስንት ላይ ነው ከፊት ለፊት ነው በዋናነት መታሰቢያነቱ በ5 ዓመት ለደከሙ አርበኞች ምስጋናችን ሳይደርሳቸው ላለፉት አርበኞች ነው በህይወት ላሉት ደግሞ እንድንደርስላቸው መታወሻ እንዲሆን ለሱ ግን ልዩ ምስጋና የሚለው ልዩ ምስጋናና ክብር ይላል ለወጣቱ ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስላደረክልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ በአካል አብረህን ባትኖርም ስራ ሲመሰክር ይኖራል ነፍስህን በአጸደ ገነት ያኖርልኝ ነው የሚለው ምን ክፋት አለ አላውቅም በትክክል ይሄ ስላለው ነው አልሸጥ ያለው መጽሐፍ አልተላል በቃ እንደዛ አሉ አመሱ መለሰልኝ seenaan kun hedduu nama gaddisiisa maybe namicha kana kan doon tilbuuroo tirooni kitaaba tamsiisuuf ture sana miidiyaa irratti argaan ture Facebook irrattis Hacaaluu galateeffate kitaaba isaa matsaafa sana irratti jechuudha Yeraas Belaa kitaaba jiru seenaa Balaa Zallaqee qilxuu irratti kan hundaa'e barreeffame jechuudha seenaa dhugaadha seenaa jirri dabsitee kan isaanii goote barreessite seenaa gootota Oromoo kamse inni immoo dhugaa sabaastika kan inni barreesse jechuudha Hacaaluu isa qobeetan stage irratti seenaa Balaa Zallaqee qilxuu kan akka Oromoo ta'e faarsee jarkaa buusellee Hacaaluu Hundeessaati seenaa gootota dhugaa sabaasu irratti Hacaaluu Hundeessaas ga'ee guddaa taphataa ture muuziqaan stage irratti seenaa himuudhaan jechuudha seenaa dhokate seenaa sobaan faalamee ture sana dhugaa sabaasii kan dubbataa ture Hacaaluudha inni kun immoo bifa kitaabaatiin kan inni baasaa ture sanarratti Hacaaluun gargaareen ture nasa booda galateeffannaa kitaaba sanarratti waan barreesseefitu waan maqaa Hacaaluu Hundeessarra jiruuf gurguramuu dhiifame warri kitaaba raabsan manni raabsaa kitaabolee irkaa fuuchuu didanii maa kanarratti barreessee jiranii jechuudha saniif immoo ga'ee keenya akka baannu maybe kitaaba kana akka binnee dubbisnu ይኸው ለይ ሰው አይደለም በ60 ሚሊዮን ኦሮሞ ልብ ውስጥ ይቅርና እኔ ራሱ ልቤ ውስጥ ያለ ሰው ነው ለዛ በኔም ላይ ያለ ሀቢቢ በኔም ላይ ያለ ጀግና ወዳል እንኳንም ኖር አንተ ልብ ውስጥና የማንም መንደሬ ተጥለቃሚ የታብታብ የግፍት ጡረተኛ
4 ጊዜ 5 ጊዜ ሃይማኖትና ጾታ የቀየረ የፖለቲካ አቋሙን 100 ጊዜ የቀየረ ውርጋጥ መንደሬ የአሜሪካ መንግስት ምግብ በመስኮት እየወረወረለት የሚኖር ሁላ ይሄንን ጀግና የመናገር የሞራል ልዕልና ከየት እንዳመጣ አላውቅም። አም ሶሪ ሴዲስ ዳጋይስ በማይክሮፎን መድፍ የጣለ ሰው ነው። በማይክሮፎን መትረየስ የነቀነቀ ሰው ነው። በማይክሮፎን ብቻ ገብቷል። ሌሎች ዘፋኞች ስለ ቂጥ፣ ስለ ጭን፣ ስለ ሴት ልጅ ዳሌ ሲዘፍኑ ስለ ጭቁን ህዝቦች ድምጽ የሆነ ሰው ነው። ገና በለጋ እድሜው እስር ቤት የገባ የተሰቃየ መከራ የቀመሰ ብዙ ያደረገ ሰው ነውና ቴንክ ዩ እንዳልክ ዘነበ ኡጋን ጅሩ ካኑ አንድ አተላሰው የዚህ ወላለ እንጅሩ ወሩንቲ ቤካ ኡጋሳ ደብሱ ዩቱብ ቤካኒቲ ጅቢሱ ማራ ካንካኒ ለማለ ነምኒ ወላለ እንጅሩ ኡጋሳ ሂመሜ ህኑ በራማ በራራት ኡጋን ሳንጅራታ ጎቱማ ሰነምኒ ከሙ ሂም ቤካ ጆራ ሲኒፊካ ወደ ከነ ፈካታ ከቲቦርታ አብዲ ጉዳን ሲራቀባ ፕሊዝ ቪዲዮ ከነ ላይክ ይጎዳ አገር እንዳምት ወለካው ለገ ነገር ማትዳ ወዳ ሲንጀቹ ወርባዳ ሩበራ ቪዲዮ ብራተን ጎርት ደምቲ ናጋንቱራ